Hutti gabaanyal bichi nyinat nuru salti chonyal. Yuya jirra jirtu ilmaan Oromoo idila duniyaa irratti erga qushoo siin qaba sa'aatii walakkaa sa'aatii of danda'e isin erga wayii dabarsa waay intaloo aanaa gummaa bashaashaarraa gaaroo bashaashaarraa jedhanii walii gad oofaa jiranu waay mucayyoo sanaa irraan dubbaddaa seenaatii waliif shirnaaf godha nam tokkoffaa akka nam tokko ganda nam tokko fayyaan buune lammaffaa immoo warri isheen beeyne akka nama beeku taatanii innis maqaa ganda tokko irra laxxaftanii sanuu maqaa mootummaa Abdii ganda Abdii ijoollee ganda Abdii takkana akkas taate jettanii olii gadooftanii ijoollee keenya shamarran Jimmaa maqaa nyaattan waliin dhiifnu jechuudha walaa obsaa Abdii walaa tokkummaa walaa jinnii walaa maaloon beekuan nama maqaa bashaashaatti dheen tala kana olii gadoofe maqaa keenya maqaa ijoollee Jimmaa shamarran keenya maqaa balleessitanu waliin dhiifnu jechuudha maaliif andeen gadda gaafa sin poosti gootanu gaafa duraa obsaa Abdiitti kan poosti godhe mucaan hin beeyne bashaashaa keessatti akkam argamti jedheen ture poosti isinii godheera kana jalallee gaafsan intaloo ani bashaashaatti hin beeyne isin akkamitti beekuu dandeessanii bashaashaatti dhalatte mucaa bashaashaatti guddatte jedhanii gaafa jarri poosti godhanu intaloon kun eessa jedhee poosti godhe nani dhufee na gaafate isin jiru rakkoo wayimmoo bashaashaa keessaatu argame jara kana dura natu dhagaa natu bara natu beeka mucayyoo kana nan beeka booddee kana gaafan laalee qoradhee jedhu abbaa isii nan beeka haadha isii hin beeku garwan isa dhugaa rabbiiti isa safaaxaa yookiin qallii miti oksum billaa abbaa isii nan beeka ani nafsoo haadha isii hin beeku intaloo kana immoo argee hin beeka bashaashaa keessatti hedduullee bashaan turreeni ijaan argaa nan beeka intaloo kana hagasuun guddanne gaafa soma furrii tokko ganda biraarraa bashaashaa galanii jarri aanaa gommaallee miti abbaan siitii faatisii waliin hin jiraatanii naman beekuudhaan taloon na beekuu dandeessi intala nana bakka jirtuuti gadi bayi amma baay'ee ijoolleen arsii maqaa arsiitiin nuti Jimma jalaa ganaa tokkoon funaannaa jettanu hudduu harree keessa galaan isiniin jedhaan an abdishaan hudduu harree keessa seenaa tirfaa'ii keenya funaannattanii wajjin bultaniif dhiiftanii nuti dantaan qabnu sanuu immoo durba wayii nurkaan furanne sabiyyoo wayii nurraan furanne kan namni wajjin oolee kan namni wajjin bulee qoshaashaa dheedhee gate kana oo furattanis nuuf dantaa miti akka zubaalaatti gannee jirra jechuudha amma biyya arabaa kana yoo laaltanii shamarran eerumtee baate jaarsa dullooma yoo argatte akka carraa jaarsa dulloomaa jaarsa du'a kanatti eerumsiifamti yoo eerumtee baate kana tokkoffaa nama bultii qabu jalaa hiikuun rabbiin biratti illee jibbamaadha nama biratti illee jibbamaadha gadhummaadhas gadhee ta'uu keessan agarsiisa seenaa durii keessallee jira har'a nama kabaju nama jaalladhutu jira malee waa'ee warra abbaa jifaarfaa dubbatanii gurbaan kaayiroo jiru amzaa maalii jedhamtu tokko nuti ganaa ijoollee Jimmaan jalaa funaannee finna shamarranii kan nuti wajjin bullee wajjin oollee caccabaa keenya funaannattanii dantaa keenyaa miti sanuu immoo shamarran Jimmaa namni bakka bu'u nama akka kanaa miti intaloo kana uksum billaa guyyaan kun naaf hin dhiin abbaa sii nan beekaan haadha sii hin beekuan abbaan sii warra biraa fuudhee jira yeroon biyya jiru har'a waggaa meeqa dura bashaashaatti galee aanaa gommaatti namichi kun kan inni dhufe nabsoo jedhama godina Jimmaa aanaa geeraay keessaayi aggalanii tumaa jennaan jirti gandi tokko bashaashaa keessaa darbamee aanaa gommaa keessaa ba'amee gomma keessayyuu miti laali bashaashaa fi ijoollee aggaaroo ittanii arrabsuun dura eddee siin taate bari shaarmuxa aarii keetii nam tokko ijoollee keenya shamarran maqaa Jimmaa dhaate waan fandaatuun qabdu kuni keessanuma taatiyyuu intaloo abbaasii nan beekaan sirriitti reettiin dhagaa rabbi haadha jalaa bartiidhani haadha jalaa barti abbaa jalaa barti mucayyoon yaantal ansin beeka birrii mucaa sanaa oogii deebisi birriin ittiin nikaasii hidhate deebisii fi bukoo waraabettisii bukoo kageetiiti kan biyya Beeruuti kan biyya Dubaay keessatti maqaa ijoollee shamarran Jimmaas maqaa ijoollee Jimmaas maqaa ijoollee kutaa kamii kan arrabsiisaa jirtu isii bukoo akka keetiiti maallaqa mucaan itti baasee asiin si ga'ee mana xalabaatii si intalli kun gaafa dhuftu bashaashaa gaafa dhuftu abbaa dura dhufe gaafadha anarra nama beeku nee nama beeytan shamarran keenya ni jirti ijoolleen bashaashaa ijoolleen aggaaroo ni jirti gaafadhaati
namni takkittiin ana kamittiin wallaale mucaa kana idin of barbaadaa ture gaaf jarri footoo poostii godhan intaloon kun gaafa dhuftu ma furrii wayiiti haadha jala dhufte kan nabsoo zataatu hadhiiftu sin beekwan waan hin beekun qabu an nabsoon beeka abbaasi tabba kellaa bashashaa godina jimmaa anaa gommaa tabba kellaa waan jedhamtu jirti bashashaaraa xiqqoo si ol siite homa sekendii 10 wayiiti magaalaa kee bashashaarraa achirra dhufanii kireeffatanii galanii jiru warri kun abbaasi dhufee galee bashashaa keessaa shamarran wayii fuudhee jira haadha waliin hin jiraatu nillee haadha siitii waliin hin jiraatu meesoo baha jettu intalli udaan kun kan maqaa keenya nyaattee adda maqaa ganda keenyaa nyaattu meesoo baha jettu abbaan siitii faatisii wal biran jiran mucaa sanallee gaafadhaa dudubba koo mucaan ibbaa manaati jedhu kana dhugumaa moo soba wanti kun haati siitiif abbaan si wal biran jiranu jedhaati gaafadhaati bara gurbattiin karkarrooni kaayiroo keessa teessullee ulfi suni bashashaadhaa fuute gurbaan sunillee aslii gurbaan jettani diqaalaan sun isinillee bashashaarraa fuute somboo jedhamti gandi mucaa sana har'a miila nutti xaragachuu barbaadi tirfaayi keenya fuute ani maa fuudhan hin jedhu abbaan fedhe haa fuudhu garuu qoradhaa ijoollee kana an bashashaa miti obboleettii koo taatu bakka hin taane dhayitee dhaabbattee maqaa keenya balleessi taanaan irraa duuban jedhu irraa dubbachuutti eenyuun illee haa ta'u intaloo kana bakka isinitti dhalatte hin beeku aanaa geeraa keessaa nutti galanii aanaa gommaas miti bashashaas miti garuu kan jarri jiraatanu bashashaadha haadha siis hin beekuan abbaa siin beeka kanaaf jennaan ziftii hayawaan akka kanaatiif jettanii warri jimmaan jalaa warra guuranna maaloo jettan ni qoranna intaluma kanaayyuu ganaa qoranna isiin abbuma jalatti barte abbaa siina beekan han beekan wanti sodaadhu wayitii hin jiru intaloon kunillee burgab borimmoo uksum billaa an abdii shaangalee bashashaa keessan jiraadha taanaan arra asitti mucaa kana akkas goote mucaa kanarraa ganzab maallaqanni harka arabaa jala hojjetee fidu irraa fuutee maatii kee ergisiiftee maatii kee nyaachisiiftee galeen biyya jiraadha taanaan anatu dura kee wallaallan siin jedha yooti galtee bashashaa keessa jiraatte udaan nama garaa kee keessaa mucaa qabu dhayitee garaa kee keessaa baastee too eerumtee jirtu maallaqa isaa yookiin hin deebifne ijoollee jimmaa kana maqaa nu balleessitee maqaa keenya nyaattee maqaa shamarran keenyaa nyaattee wallaahi siin jedhe an bashashaa keessatti hin jiraattu yookiin jiraata yookiis jiraata gaafa sana diqaaltitti kanaati jettee ijoolleen ganda biraarra mataa nu cabsitee nutti duulte jechuudha qoshaashaa kanaati jecha kanaafuu mucaan kun bashashaa keessa dhufanii qubatanii malee bashashaa miti abbaan siis jaarsa biraa wajjin jaartii biraa wajjin jiraata haati siis jaartii biraa wajjin jiraatti warri beeruutiin keessatti illee maqaa shamarran oromoo balleessaa jiran warra barandaatti dhalate warra naamusaan hin guddanne warra maatii jalatti hin guddannedha warra adaba hin qabnedha kanaaf wanti maqaa keessa isin cabsu hin jiru shamarran keenya wanti isin sodaattan hin jiru muttee haadha jiraati warri kaan immoo warradha shamarran keessan guurrannaa shamarran keessan akkas taaneettu warruma kan jiraat achi deemte laphee takkin baatina warruma kan jiraat achi baatte mucayyoo kan immoo waliif goona jechuudha asitti naftu Suudi Arabiyaatti naftu okaan kun gaafa dhuftee bashashaa keessa jiraattu naman fakkaattu ashaangulleetti fakkaatti idimee biyya arabaa dhayitee nyaattee dhuyidee gaafa dhiqattee ofirraa jettu qibaatiin fuula sii baksee jennaan har'aas baatee jaarsa kabajaadhaan nikaa hidhatee maatii baree wajjin jiraatee garaa keessallee ilmoo qabu dhayitee baasiftee jechuudha an mucaa dhiiraa sanatti naaru arsiisa ta'u jimmasa ta'u shawaasa ta'u itti naaru'an so shamarran keenya fuula dhiiratti hin kennine namni eerumee abbaa manaa qabu tokko sanuu namni mucaa garaadhaa qabu tokko akkamitti nama biraatii waliin haasa'a maaltu si hanqate biraa gurbattiin diqaalaan kaayiroo jirtu immoo maalitti beekti waa'ee mucaan araqee dhuguuf maaloo ta'u nososoo Suudi Arabiyaa keessa jiru namni achi kaayirootti dawwalee kaayirootti mataa kana qoshaashittiin asiliidhaaf waliif galla guyyaatti dhuftu jira guyyaa tokko ni taati malee guyyaa takka taati malee gandan talaa inan qattu mana abbaa warra asilii nan beekan asiliin illee bashashaa keessaa fuute aanaa gommaa keessaa kanadhaa akka sana albaatu nutti jechuudha kaayiroo keessa jira itti faandoon suni mee sobaa jettu wadi baatee afaan qabannee taafii jira ni galti guyyuma tokko taati malee jimmaan nufuun keenafu bada udaantitti afaan forkaa goote kanaaf warras baatanii afaan nutti xaragachuu osoo dhiiftanii isiniif foyya eeruma abbaa feetetti
kan heerumaartu immoo dubartii kabaja qabdu miti. Kanaati kabaja hin qabne. Kanaadha ofii arrabsiiftu. Kan abbaan kabaja hin qabne. Warra kanaati jechuudha. Wanta koontinoo irra dhoskinee waliif eenyu taanu hin jiru. Sobaa jettu immoo gabbaatee. Sobaa abdichaan nan beeku jettu. Isin nan beekin malee likkii isin beekaan. Warra sirra baatanii immoo mucaa baay'ashaa baddee aanaa gommaa baay'ashaatti eessatti beeytan baay'ashaa? Baay'ashaa ta'us eessatti beeytani? Kolkolleen ibbaa argee dhuftee baay'ashaa keessa qubatte maqaa baay'ashaa nu nyaatti. Bakka isiin dhalatte hin beeku akka isiin geeraa keessaa dhufte hin beekammoo. Akka abbaan isii geeraa keessaa dhufe hin beeka. Gaafa inni dhufee baay'ashaatti galee fuudhee taa'u isiin illee warri illee duukaa ijoollee kana furattee dhufte. Ilmoo dhiiraa ni qabanii, shamarran kan biraa ni qabanii. Isiin ulfi kun eenyunuyyuu jireenya ofii jijjiirrachuuf biyyaa baanutillee isinillee warri biyya Arabaa keessa jirtan jireenya jijjiirradha jettee manaa baate malee haatisii mana hin qabdu. Mana kiraa keessa teessi haatisii. Isiin har'aasii ilmoo garaa ofii keessaa darbaa dhiira waliin qaqayyarti shaarmuxaan. Ziftii hayawaan akkanaati kan maqaa keenya nu balleessite. Maqaa shamarran keenyaa nyaatte nu xinneessaa jirtu warra hayawaan akka kanaati jechuudha. Tumaatiin namni laala namni manatti bara barumsaan manatti bara dhugaa jirtu manatti bara osoo manatti maatiin kabajaa waliin jiraatanii ta'anii hay har'a maqaa kootu badaa akkam jedheen gabbayee waan akkanaa godha itti manaa barte manaa furattee baate boqasan billaala aduun kun naaf hin dhiin abbaan si haadhaa wajjin hin jiru sakiji barra kaa'u miti nan beekaan siin jedheen waliin hin jiraatanu jirri abbaan kan biraa fuudhee jira haati kan biraati isiin lakkaa manatti barumsa barattee kaate siin saka qayyaranu gaafa abbaan laashee dhuwaatis teessee eeggattiiga kanaa dhaqee arrabsiise immoo si anaa miti ana immoo na barbaadde Abdul Baasit jedhiitii dhaqii gaafadhu himadhu galiiti nabsoo keetti dawwalii himadhu haadha mana keenya qoshaashitti amma birrii mucaa sana birrii 600 tokko 2 3 jedhiitii riyaala 600 sana kenniifi eddee baate futta fululiin bayi shaarmuxitti isikka keessanii shaarmuxaa manatti shaarmuxaa maatiin shaarmuxaatuyyuu gadi baatee beeru keessatti illee olii gaffiidee shamarran Itoophiyaa ittee maqaa nu balleessite warri gabbaatanii afaan bantanu laayivii kanarraa shamarran Oromoo shamarran maalii jettanu hayawaan akka argeetii jettanii warra saa 24 hojjetu jira mana Arabaa keessa warra silkii harkaan hin qabne jira kan biyya alaa kana jiru immoo warra Finfinnee keessatti barandaa hojjetudha irra caalan jira warra baadiyyaa masgiida jaarsaa jiru rakkataa rakkina baasaa jiru warra hidhamee hidhaa baasaa jiru malee akka shaarmuxoota gabbaanii shallummaa hojjeta warri shallee nama ala teessee waan hin taane hojjettu kun qubayyuu hin qabdu jarri hojjetanteetuma bulu hudduu si gurguratte kanaaf jennaan warra akka kanaati jettanii shamarran keenya maqaan cabsina nun xiqqeessina isiniin jenna gabbaatanii of hin himina obboleettii qabna nu hundinuu biyya Arabaa keessa kolkollee akka kanaati jettanii ifama kana ennaan warri live irra baatanii shamarran keenya nu xiqqeessite maalo jettanu ijoolleen namni wallaalan jiru shamarran tokkoon warra manfaa keessatti illee dhiira 9 qayyartu warra biyya Kuwait keessatti illee dhiira 9 qayyartu warra Dubaayin keessaa warra Kaayiroo keessaa ni beeytani kottaa keessaa nuunaasaa maatii haadha sii gabbaafnee arrabsina jechuudha akkasiin ganna keessatti illee galtee nageenyaan hin teenye goona nama tokko ennee wanti nu shamarran keenya maqaa balleessinuuf hin jirtu keessattuu ijoolleen keenya ijoolleen baadiyyaa waan akkanaa miti footoo fi gariin poost gochuu qaanfatu kolkollee shaarmuxaa isa gandatti shaarmuxaa isa maatiin beeyne isa maatiin kabajnetuyyuu gadi ba'ee kun alattis akka fedhe fattaalee
maqaa keenyas nu nyaate maqaa shamarran keenyaa nu nyaate ganda keenyaa walitti qaba nu arrabsiiseerra kolkolleeni kaayiroo keessa teessee waan nyaattu hin qabne ganaa tokko isin jalaa hiikkanna waan nuti itti boolaanetti fincaanee gadhiifne way katte dantaa qabnaa nuti akka kaartoonii keessaa baafatu addisiisii baafanna borillee itti fayyadamnee waan nuti itti fayyadamne caammaa nu keewwannee ganne keewwadhaa maa mushkila namni tu gaarii nama jalaa baafate qodaa akka kanaa nama jalaa baafate ilmoo keessaa baasee nama jalaa baafate ittiin hin boona jedhamoo gabbayee tu ziftii harii keetii kana innaan ijoolleen keenya wanti mataa isin dhukkubsuun qabu intala kanammoo na argitu ijoolleen baay'ishaa ni jirtanii ijoolleen aggaaroo ni jirtanii wanti isin sodaachisu tokko ittiin hin jiru diqaalaan kun diqaalaadha maatii biyyalatti kabajan barre ulfinan beeytu kanaaf gabbaatee akkas taate har'allee si'uun isii hudduudhaa itti baatu silumaansi haadha ofii jala barte wasaktittiin ni galtammoo iddeessitti galtummoo wallaalla galuuf biyya harabaatti hafuu keemmoo wallaalla maallaqa mucaa kana laa funyaan kee sirraa murree innaan kennita funyaanan kee wajjin hin haftu achitti gaafa takkasitti fayyadamee hudduu keessa dhiitee si galchanni nuyyuu sin qajeelaan maatiin baree maatiin wal barsiisee jennaan isa sanaa waliin hin teenye kanaa wajjin umbultu guyyaa lama bulteen sun immoo hudduu sitti minmittaan jechuudha galcha jechuudha gaafa sana wal argina kanaafuu ijoollee keenya arrabsina ijoolleen jimmaa akka ijoollee aggaaroo warra akka jettu kolkollee ijoollee aggaaroo miiliyoonaan bitteen argattu zarii baajifaari zarii abbichuuti miiliyoonaa akkana baaftee bitteen argattu kolkollee qoshaashaa itti argee dhuftee munu keessa qubattu itti fayyadama siyyuu dura isiniin kenninu itti albaanee itti boolaanee kaanee isiniif kennina jechuudha wasaka goone qoshaashaa gaafa sana sitti akka feetan taasin waan nurraaf itti fayyadama nuti isiniif kennaa jechuudha kanaaf intala kanammoo gabbaatee birrii kennuu baannaan ana biyya dawwalee lafa gurguriitiin jedhaan nafsoodhaan abbaasiitiin bilbila isaan qabu ijoollee irraa biyyaa fuudheen lafa gurgurii birrii mucaa sanaa deebisi sana ta'uu baannaan biyya irratti nama sitti duulchisaan jedhaanan na argitu amma jechuudha ankaleessa gaafa ijoollee achoo siin kolkolleen kaayiroo jirtu faannatti dawwalee mucaan araqee illee kee akaa'u akka kee miti ijoolleen suura arabaa wanta rakkee dhugsiisu hin jiru mucaan nama hojjetatee bulu nama kabajaan fuudhe nama nikaarraa qabu qoda atuumee bakka itti galtu laalla gaafa itti galte gurbaageen qabee awwaalaa buusiisa haala keerkaa qabee fuudhe silaa ofiifu jimmaa miti aggaaroo miti jimmattuun seentu ati silaa obbeeyta korkode gurbattii kee immoo jalaa fuudheen jechuudha warra kee jalaa awwaalaa gaafa sana biyya keessatti si buusiisee si agarsiisa tortortuu waraabetti nama taate keessanuu isin tuffatee bar keessanuu isin tuffatanii dhiisanii shamarran keessanis taraa namaatti isin lakkaa'uu dhiisanii baalagee jedhanii isin akkasin hayamane haramane taatan isin baranii isin baqatanii ziftii sila kabaja beeyta nama kabaja sila ganda nama fuute kabaja sila kanaafuu nuti akka harabaatee jechuudha nuti warri jimmaa akka harabaatee jechuudha lamuu keenya gursee keenya bakka biraa fuudha wali nuti walirraan fuunu gursee warqiidha shamarran keenya immoo warqii dahaba beeyta ziftii harige isa keessa isa kaffatti hafi isa kazaara lafattafe hin qabnu nuti kono soone keenya warri je kaan warra yeerume jaarsa qabu kan laayibii waraabu jaarsa qabanii asuma ka keessanii olii gaffiigaa waa gurgurataa hudduu gurguraa miti kan jarreenyu taa'aa jiran si jalaa gurranna dhiira jimmaa jalaa tokko macaana haftee keenya macaadhu shamarran keenya qabinii malee harkaan nuun tuqinii malee shamarran keenya warqi fakkaattu harkaan itti siiteetti nuna jarruu siinaa saanu keenya immoo gaafanii dhidhiitee jedhe mana keessatti manatti si hafe qoshaashaa jechuun si maalummaa siin beeyne akkuma dhidhiitaa inni kun dhabaataa miti gaara akka taan ulfa fuudha akka jedhanu dhufee bu'aa cucummayee furatee deema wasaka ta'uu miti isin warra namaa dhayitee jana januun wasaka naati libdaati kanaafuun talattiin nana mucaan absoo kan tumaadhaas galte kan bashaashaatti galte maqaa bashaa nyaatte kan shamarran jimmaa balleessite kan shamarran daasooraa keenyaa maqaa xireessite ani immoo sin xireessa jechuudha gaafati galte ni galta akkasitti naftu waliif goonaa tu an abdishaa miti gaafa sana kanuma isiniin jedhaa sheer godhaa biraan naagaa birrii mucaa sanaa yoo amma kennuu baatte wallaahi billaahi an bashaashaa keessan jiraachisu taloo kana hin jiraachisu as taa'een godhaaf jechuudha maatii isin cinqaa achitti lafa gurguratu
qajeelaa way mana qabani so kana dhiiftee qajeelaa abbaa manaa keetii wajjin hojjettee haadha keetii mana kiraa keessaa baaftee haadha kee gargaartee abbaa kee gargaartee wayya silaa maatiin jara adda adda jiraatu inni nama biraarraa fuudhee ilmoo qaba gaafadhaa gurbaa haasis akkasuma biraatti heerumti ta'ee isiinis akkuma intaloo kana achisas buuti ta'ee hin beeku kanaafuu lafa sin qabdanuu sin gurgursiimna maqaa shamarran keenyaarraa gadi bu'aa